muumichi ministeeraa kana raawwannee miliyoona 200 biyya guutuu keessatti akka dhaabu taasisuun riikardii addunyaadhaa akka cabsinu nu taasisa. Riikardii addunyaadhaa akka cabsinu nu taasisuun san muumicha ministeeraa keenya hojii dansaa hojjechuudhaan waa'ee noobeeliidhaatti achi waan isa dhiibu keessa tokko ta'a jechuudha. Beekuudha qabna bu'aa isii tana dhaabu. Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam akka nama islaamatti dubbatee jira waan biqiltuu dhaabuun barbaachisaa taate. Osoo lubbuun du'aa deemtu jiraattee hanga biqiltuun dhaabbamtu sanitti lubbuun san keessaan baatu biqiltuu dhaabuun hangam takka faayidaa akka qabu nutti himanii jiranii jechuudha. Biqiltuu tanarra karoorfatanii muumichi ministeeraa ka'uun isaanii waan bareedaa ta'e osoo jiru warri wanni tun bu'aa akka qabdii beeku hongeessuudhaaf afaan danda'an hundaan lallabaa jiran. Qe'ee hundatti araddaa hundaa fi mandara hunda keessatti akka namni waan kanan hojjanne tattaafachaa jiran, kakaasaa jiran, hojjechaa jiran. Nuto Filipiin keessatti miliyoona 3.2 za'aa takka keessatti dhaabbate. Biyya Filipiin keessatti miliyoona 3.2 za'aa takka keessatti dhaabbatee jira amma dura. Biyya Hindii keessatti miliyoona 60tu dhaabbatee beeka. Nuti miliyoona 200 tana dhaabuudhaan seenaa addunyaa irratti ilmaan abbaa gadaa dalagantan caalchisnee mul'isuu danda'u qabnaa jechuudha. Ummanni saba biraa afaan Amaaraatiin dubbatan kan garagaraa artistoonni garagaraa bahaniiti waan kanarraa afaan Amaaraatiin dalagaa jiran. Afaan Oromootiin ijoollee teenya tadalee durraan agarre. Yoon an dogoggoree jiraadhen beeku, yoon an hin arkin hin beeku. Ammoo artistoonni keenya afaan Oromootiin waa'ee biqiltuu tanarraa gabbaanii kasirban an hin agarre. Yoona jala miliixen beeku. Artistoonni keenya ummanni Amaaraa afaan Amaaraatiin hogguunii fi ummataaf godhan artistoonni keenya Oromootis afaan Oromootiin ummata keenya kaasuudhaaf waan kanarra sirbuun yoo maallaqni itti argamuu baates bu'aan argamtu ta Oromoo maqaa taate. Ta maqaa ilma Oromoo ol kaastu maqaa taateef. Ta hoggansa Oromticha ilma abbaa gadaa kana fudhatamasaa addunyaa bira kannisiistu maqaa taateef wallistoonni keenyalleen artistoonni diraamaadhaa kun hundinuu gadi bahanii afaan keenyaan sirbuudha qabanii jechuun biqiltuu dhaabuu irratti goofata dalaguudhaan biqiltuu tanarra nama kakaasuudha qabanii jechuun akkana fakkaatutti isniinaas deemu kana guyyaas 4 moo akkanaatu hafe ammallee guyyaan ni jira namuutu tanarratti hojjechuu qabaa jechuudha. Ogeeyyoonni fayyaa lafa Oromiyaa keessa jiran hundi xiqqaa guddaan dhiiraa dhalaan manguddoon joolleen qeerroon qarreen wanni kun hundinuu baatee ilmaan Oromoo hundi biqiltuu tana dhaabuu irratti bobba'uudha qabnaa jechuudha. Guututti biyyatti warri biyya jiru hundi waan kun guyyaa seenaa ittiin hojjetan guyyaa fudhatama ilma abbaa gadaa addunyaatti garsiisnu ta'u beekuu danda'u qabnaa jechuudha. Warri waan tan akkan goone barbaadu Oromoo keessaa isnuma jira beeku. Kashamiza sirratti harkisees kuffisuu barbaadu, kashamiza sirratti harkisees carqeessuu barbaadu, kasi fokkisuu barbaadu, katanaaf hirriiba dhabu, ka biqiltuu dhaabuun tunuu hinaafsistu hangan qabu. Hojjannee garsiisuu danda'u qabnaa jechuudha. Daleenee jechiisu godhu qabna. Isii tana artistoonni keenya ogeeyyoonni abbootiin seenaa hundinuu godhu qaban. Hangammatti hubadhaa dhaaboota morkitoota biyya jirtaniif dhaaba siyaasaa ka Oromootiin baanaan ka jaraan baanu dhaaba siyaasaa biyya jirtan hunda namni ajaja muumicha ministeeraa kana fudhatee hanga ammaatti dhaaba biyya jiru hunda keessa gadi ba'ee biqiltuu jilbasaa biyyee keessa fixee abbaa gadaati hojii dhaabe tokko Jawaar Mohammad lammeeffaa abbaa gadaati abbaa gadaa sadeeffaa Maraaraa Guddinaati tasanii achi hin agarreemti hin agarre tasanii achi dhaabni siyaasaa hudhamee kakalakkaawamu hundinuu biyya keessa ka jirtan tokko gadi baatanii isinii lafa dongoree dhaabu hin agarre arraan tana gadi baatanii ajaja muumicha ministeeraatiin biqiltuu lafa silaa boru bulchuu barbaaddanii fi ummata boru bulchuu barbaadaniif biqiltuu yoo dhaabuu hin dandeenye boru akka nu bulchitaniif akkamitti isin filanna nuti warra boruuf biqiltuu nu dhaabuu dide warra boruuf biqiltuu nu dhaabuudhaaf kaka'umsa hin qabne warra nu bulchuma qofa fadhu
warra ajaja arra muumicha ministeeraan goone boru yoo isin nu bulchitan akkamitti ajaja keessan fudhanna nuti. Ummata bulchuu barbaadaniif yoo biqiltuu hin dhaabne biqiltuu tana dhaabuun bar muumicha ministeeraatiif miti. Biqiltuu tana dhaabuun muumicha ministeeraatiif jechaa miti. ODP dha jechaa miti. Ummata bulchuu deemtu kanaaf Abiyyi bara ODP'f dhaabutti hin jiru biqiltuu. Ilma kiyya ilmootiyya ilmaan Oromoodha ilmaan sabaa sablammiidhaa ta biyya san jalatti keessa dhalattee guddattu hundaaf biqiltuu dhaabu jira. Hegareef waa dalaga namni siyaasaadha. Hegareef biqiltuu dhaabu jira. Yoo arraanta namu dhaabnis Oromoodhaa ka siyaasaa biyya jirtan hundi. Yoo arraanta na ajaja muumicha ministeeraa kana fudhattanii jilbiiffattanii boolla harka keessaniin qottanii ummata silaa bulchuu feetan. Ummata hiyyummaa keessaa baasuu barbaadan. Ummata if dura bulchitanii ajajatti kannuu barbaadaniif arra ajaja fudhattaniif biqiltuu yoo dhaabin firee maashaa gidee jilbiiffatee yoo biqiltuu dhaabin qabriin tee jala caayaa jala akka taatuuf. Leencoo lataadhaa yoo jilbiiffattee boolla qottee qabriin tee akka caayaa jala sii taatuuf biqiltuu dhaabuu baatte nu bulchuudhaaf gorsituuf mixirqootattanii achi deddeemuun boru isinii ajajamuun taa'u uummanni. Isin laalu jirti Oromoon. Baadiyyaa kaabaa kibbaa isin daawwachaa jirti Oromoon. Arra namni ajaja fudhatee biqiltuun tun akka waan Abiyyiif dhaabbamtuutti, akka waan ODP'dhaaf dhaabbamtuutti, akka waan Shimallis Abdiisaatiif dhaabbattuutti, akka waan Addisuu Aragaatiif dhaabbattuutti, akka waan mootummaa tanaaf dhaabbattuutti mootummaan dabraa dhufaadha ni dabraa. Kashamiisa jijjiirrataniiti mootummaan ni jijjiirama mootummaan. Kan jijjiiramne ummata. Biqiltuun tun ammaas odaan dhaabbamu kun Barzaafiin dhaabbattu tun ummataaf tajaajila kanniti malee mootummaadhaaf miti. Rooba harkisuudhaan, oowwa xiqqeessuudhaan faayidaan isiin kennitu ummataaf. Namni ummata bulchuuf gadi ba'ee biqiltuun dhaabne ummata san bulchuun itti haqaa miti jenna jechuuti. Ummanni illeen isin filachuun itti haqaa miti. Ajaja fudhachuu namni hin dandeenye ajaja kannuu hin danda'u. Muumicha ministeeraatu uffattanii yoo gabbaatanii biqiltuu dhaabuu baattan. Miseensa keessan hundatti himtanii gabbaatanii biqiltuu tana gad dhaabuu baattan isin warra ajaja fudhatuu miti. Ajaja ummanni isinirraa akkam fudhanne beekuu qabdan jechuudha. Isinirraan fudhannu ummanni. Isinirraan fudhannu ummanni. Tanaafuu ajaja muumicha ministeeraa fudhattanii biqiltuun ta dhaabbattu ummataa fi beeytanii ummata boru bulchitaniif biyya boru bulchuu barbaadaniif akkamittuu hangaadhaan isinitti mu'eeydan. Akkamittuu hangaadhaan isin komadhu eeytan biyya boru bulchuu namni barbaadu. Akkamit biqiltuu namni isin dura dhaabaa'u tara takka yoo namarra garte gatu taaltee dhaabuu qabda. Saniifuu warri isin jala galte. Warri isin jala galte gabbaa biqiltuu dhaabaa guyyaa duulaa kun akka milkiidhaan raawwatu irratti hojjedhaa isiniin jenna. Baadiyyaa kaabaa kibbaa bakka hunda abbootiin gadaa lafa hunda jirtan hundinuu. Abbootiin gadaa Harargeedha. Abbootiin gadaa Sikkoo Mandoo. Abbootiin gadaa lafoota biraa Guujii Boorana. Abbootiin gadaa lafa biraa jirtan hundinuu ummata kakaasuudhaan guyyaan kun guyyaa milkiidhaan raawwatu akka taasistan gamanumaan isinit dhaammannaa jechuudha. Lafa bulchuu barbaaddanii fi keessattuu dhaaboonni siyaasaadha. Lafa bulchuu barbaaddanii fi ummata bulchuu barbaaddaniif gadi bahaatii dhaabaa isin akka waan Abiyyi dhaabdanitti ilaalina. Fakkeenya ta'a. Hin tuffatinaa muumicha keessanu maqaa Oromoo ta'eef. Hin tuffatinaa maqaa Oromoo ta'eef. Hin tuffatinaa nama keessan. Ajaja nama keessanii yoo isallee jaalachuu baattan isa dura gabbaa godha. Eeganni dubbate. Yoo isallee jibbitan nama keenya ja'a godha. Qaama keenya ja'a godha. Foon keenya ja'a godha. Gabbaati waan tana dhugoomsa. Guutuu biyyattii keessatti. Bamallaa Itoophiyaa. ሊተከል የታሰበው የታቀደው የ200 ሚሊዮን የባህር ዛፍ ተከላ ጉዳይ እውን እየሆነ ነው። በርካታ አርቲስቶች በአማርኛ የተለያዩ ቅስቀሳ መልእክቶችን እያስተላለፉ ነው። እናመሰግናለን። ለተቀናቃኝ ፓርቲዎች መልእክት አለን። በኢትዮጵያ ስም ለምትቀናቀኑና ተቀናቃኝ ነን ተፎካካሪ ነን ብላችሁ የምትንቀሳቀሱ የፖለቲካ ድርጅቶች ዶክተር ጫሜን ጨምሮ
እስክንድር ባስማት የቆምሽ ፓስታን ጨምሮ ሌሎችንም የፖለቲካ ድርጅቶች ነገ ኢትዮጵያን እናስተዳድራለን ተፎካክረን አሸንፈን በህጋዊ መንገድ ኢትዮጵያን ለማስተዳደር ጉጉት አለን የምትሉ የፖለቲካ አመራሮች በሙሉ ነገ የምትመሩለትን ህዝብ ዛሬ ባርዛፍ ካልተከላችሁለት ነገ የምትመሯትን አገር ዛሬ ባርዛፍ ካልተከላችሁለት የትኛውን ህዝብና የትኛውን አገር ነው ለመምራት የምትፈልጉት? የትኛውን ህዝብ? ይሄ ለአብይ የሚደረግ ይሄ ተከላ በአብይ ግቢ ውስጥ የሚደረግ አይደለም። በአብይ ቤተሰብ አጥር ግቢ ውስጥ የሚደረግ አይደለም። ይሄ ለኢትዮጵያ የሚደረግ የዛፍ ተከላ ነው። ኢትዮጵያ ወደ አረንጓዴ የመቀየር ህልምና ትልም ነው። ነገ እናንተ የተሻለች ኢትዮጵያን እንድትመሩ ነገ እናንተ የተሻለ አገር እንዲኖር ዛሬ ያለው አመራር የሚሰጠውን የባህር ዛፍ ተከላ እንኳን በፖለቲካው ሰንጥቃችሁት በፖለቲካው አመለካከት ይሄንንማ ከተገበር ለዶክተር አብይ ተሸንፈናል ይሄንማ ካደረግን ዶክተር አብይማ ተንቀናል የሱን ቃል የምንቀበል መስለን አባሎቻችን ዘንድ እንቆጠራለን አባሎቻችንማ ይሄን የአብይን ትእዛዝ የምንቀበል ከሆነ አብይን ይደግፉብናል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ልንገራችሁ አንድ ነገር አብይም የሚለውን ይሄን የባህር የዛፍ ተከላ ባትተክሉ ነው የናንተ አባሎች እናንተን የማይደግፉት በከሙ ቀበየቹ የናንተ አባሎች እናንተን የማይደግፉት ለሀገርና ለህዝብ የማታስቡ ለወንበር ብቻ የምትሮጡ መሆኑን ስለሚያውቁ ነው ስለዚህ የፖለቲካ ተቀናቃኝ ነን የምትሉ በሙሉ እባካችሁ ሳይረፍድባችሁ በሚመጣው ሰኞ የሚደረገውን ሙሉ ለሙሉ ስኬታማ ለማድረግ ወንዱም ሴቱም ትንሹም ትልቁም መላው ኢትዮጵያኖች በሙሉ ተረባርበን በአለም በሩጫ እንደምንታወቀው ሁሉ አዲስ ሪከርድን በዛፍ ተከላ በማስመስገን ኢትዮጵያን ከፍና አርጋት የሚለውን የዶክተር አብይን ራዕይ እናስፈጽም ይሄ ለሀገር ነው የአብይ ግቢ ውስጥ አይደለም የሚተከለው ለአብይ ቤተሰብ አይደለም የሚተከለው ለኢትዮጵያ ነው ለኢትዮጵያኖች ነው ለብሔር ብሔረሰቦች ነው ለፌደራሊቷ ኢትዮጵያ ነው አንዲቷን ልሙጥ ኢትዮጵያ ለምትፈልጉ ላትተክሉ ትችላላችሁ እቺ ግን ለብሔር ብሔረሰቦች ዝናብ ሙቀት እንዲቀሰቅስ የለማ ሀገር እንዲኖረን ለማድረግ የታቀደ ነው በዛ ላይ ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ከምዕራብ እስከ ምስራቅ ከሰሜን እስከ ደቡብ ተረባርቦ ይሄን የ200 ችግኝ ተከላን እቅድ ክንውን ከግብ በማድረስ በአለም ላይ በአንድ ቀን 200 ችግኝ የተተከለባት ብቸኛ ሀገር በማድረግ ኢትዮጵያን ስሟን እንድታስጠሩ ዶክተር አብይ በጠራችሁ መሰረት እንድትከነውኑ ለመላው ብሔር ብሔረሰቦች በሙሉ ጥሪያችንን እናቀርባለን አትዘናጉ ይሄ የሀገር ጉዳይ ነው ተናፉ ወሪ ሞርኪቶታቲስ ገባት ይዳባ ኢልማን ኦሮሞ ሁንዲ ለፈጅርተኒት ቆጳ መራሻቴ ሰን ዶንጎራ ከይሰን ቆጳ ይፈዳ ጉያን ሰን ጉያ ኢፍቦደ ዴቡን ቀም ጉያ ሴና ደሌን warri nu jibbu warri nuti masaraa keessa ta'uun nu jibbu warri nuti masaraa keessa ta'uun nagaa isaan dhorkitu maaliif waan kana kakaasne akka waan kanaan nuti milkooynu fi addunyaa bira fudhatama arkannu maqaan barbaanneef hin kakaafne sana wanni tun hiikkaa isiin qabdu beekan ma'anaa isiin qabdu beekan hiikkaa tana balleessuu maqaa barbaadaniif ibbooda deebisanii jechuudha tana sirritti hubachuudhaa fi hujirra oolchuu danda'uudha qabnaa jechuudha gama qabxii lama deebina ijatenya fi gurra keenya hundaa'u gara maqaleetti maalin raayin tanaje maalif tanajechuun nu barbaachiste wanni tanajechuun nu barbaachisteef qabnaa jechuudha lafa Itoophiyaa tana keessatti naannoolee jirtu hunda keessa naannoon ammaan tana akka naannootti Oromoo masaraa keessaa baasuudhaaf maallaqaan gargaaruudhaaf humna qabdu eenyu nabarree isaamee as jalatti naannoon maallaqa akka gaarii qabdu saamtee naannoon ammaan tana masaraa keessaa Oromoo baasuudhaaf halkanii guyyaa carraaquu irratti hojjettu naannoo Itoophiyaa keessa jirtu hunda keessaa naannoo tami naannoo Maqaleetii jechuudha naannoo Maqaleeti nama Oromoodhaa kan Maqalee deddeebu nama Oromoodhaa kan ilaalcha gaarii Dooktar Abiyyiif qabaachaan turre qabaachuuttis hin jirre
kan mootummaa tana hifanne jedhu kan mootummaa tana jibbine jedhu dadhabina mootummaa tana afaan garagaraatiin labsaa ture afaan garagaraatiin ibsaa ture ka akka ummanni Oromoodhaa mootummaa tana cinaan dhaabbanne kakaasaa turan hundinuu yes naannoo Tigraay galatoma naannoo Tigraay san hundinuu ija isaaniitii fi gurra isaanii miila isaanii hundaa'u kara Maqalee deebisanitti namoonni garagaraa kara Maqalee cahaa jiranii jechuun sababa garagaraa uummatanii mootummaan naannoo Oromiyaatis mootummaan federaalaatis dameen tikaa mootummaa federaalaatis waan tana sirriidha jala bu'aa jennee dhaamna isinii dabarsinaa jechuun dameen tikaa silkii namoota tanaa hordofa iimeela namoota kanaa hordofa tattaaffii namoota kanaa hordofa sochii namoota kanaa hordofa waan isaan itti jiran hunda hordofa maqaa beeynuuf isinitti mujjirra bakki maantana doolaarri dhufuk godhee namni deemiti waa uumijee nama kan nu jiru Tigraay Oromoon Tigraay waan gootuun qabdumma Oromoon sanuu mootummaa tanarraa abdii kutanne jettu Oromoon sanuu mormituu taate ilma abbaa gadaa ka masaraa keessa jiru kanaaf mormituu taate Oromoon waan biraa godhuu barbaaddu masaraa tana keessa Abiyyi baasuu barbaaddu ta miidiyaa garagaraa irra gabbaatee mootummaan tun dadhabina qabdi jiguuf deemti biitti tun faca'uuf deemti biitti balaa biraa keessa irti jettee nama bohoysaa turan nama sodaachisaa turan nama hirriba dhorkaa turan hundinuu isin beeyna wal beeyna waan Maqalee gootan hin qabdanii dhaabbadhaa isin hin jenna jechuu hundi keessanu warra amma dura dhaqees jala bu'aa Maqalee waan nu gootan hin qabdan yoo araara taate Dr. Abiyyi fi tiim Lammaan abbootii gadaatii fi ifii isaaniitiif ni dhaqan nuti nama muumichi ministeeraa gara Maqaleetti dirreedhaan garee tiim Lammaa tadheeyxu ala garee biraa ta muumicha ministeeraa kuffisuu feetu laal hubadhaa yaa Oromoo bakka meeqaan nu jiran hubadhaa dubbitan laal miidiyaa BBC irra bahaniiti mootummaa tanarraa abdii kutannee jaan miidiyaa VOA irra bahaniiti mootummaa tanarraa abdii kutannee jaan miidiyaa standardii irratti afaan Ingiliffaatiin afaan biraatiin afaan garagaraatiin hundaanuu haga dandaan lallabaniiti afaan Amaaraatiin afaan hundaanuu uummata irra kaasuudhaaf abdii kutachiisuudhaaf akka namni bakka mootummaan hin jirtu jedhu carraaqqii garagaraa godhaa turaniiti godhaa osoo jiranii ammaas lafa jala ni beeyna akki isaan kaaniif san milkaa'uu dhabnaan Plan A ta'uu dinnaan Plan B ta'uu dinnaan Plan C datti dhufanii jiran ammaan tana Plan C ammaan tanatti dhufan tuttami akka nama Tigraay fi Abiyyi walitti araarsuu deemuu fakkeessaniiti Tigraay dhaqanii nuutu tanarra dalagaa isin faayinaansumaan nu gargaaraa jechuu jiraniin callaa fuudhataniitiin raas deebuu jiran maallaqa irraa fudhatanii nuutu waan tan akkatti dalagu beeka Ameerikaa keessatti loobii nuututti bita nuutu bakka Ayseellotti waraana irra jaara nuutu tana godha maallaqas kannaa waan isin faayinaansumaan nu gargaaraa jaaniin jira warri laal mormituu jaamu kunii fi warri dhaaba adda addaa jaamu shanee irraa eegali OFC irraa eegali KFC irraa eegali waa'uma dhaaba Oromoo ta'e kana hundaa yaam hiyyeessa taatee jirti hin qabdu maallaqa hundisii maallaqa hin qabdu rakkoo bajataa qabdi hanqina maallaqaa qabdi akka feete sossoo hin dandeessu niiraan si harkan jiru ummanni niiraa didee deeffate karaa kan nu dhabe caljee namni amma isaan maal godhu jiran Tigraay karoorfatan jechuudha Tigraay deddeebi'uudhaaf yaa'an jechuudha eegalanii jiran duru irra dhaqqabne gaafa isaan eegalan jala buunee laalle jechuudha jala buunee hordofne odeeffannoo qabnu jala gadhiisne ijoollee Tigraay tabaynu fitaan hunda warra achi jiruuf as jiruus taala kana jiruus hunda ni qunnamne irraa odeeffannoo quufneetiin maantana mootummaadhaafis ummata keenyaafis jalaa saaxilu jirraa jechuun nuti maantana saaxila jirra nuti maantana
isin saaxilu jirra miila keessa warri kara maqalee geessu jirtan adabadda warri geessitanii as dachaatanis adabadda wanni isin itti jirtan oromoo geessuudhaaf maallaqa fudhattanii dalagaa jirtan nama sadeen farra deemu jira kaafreen farra deemu jira tunundi dhaabbachuu kufu qabdii yenna jechuuti enuma mootummaan namuma oromoodha ilmaan oromoo la miliyoonni 56 hundinuu ijaa fi gurra teenya karaa maqaleedha eenyu maqaleedha ke baasan eenyutu maqaleedha hojii wal quba qaba eenyu karaa maqalee kana achi kutee as deebi'ee oromoon bakka jirtu hundaa hordofuudha qabdi jechu namicha san raadaararra kaayu sochiisaa hundaa hordofu namuma karaa maqalee deeme nuuf deemutti hin jiru numaaf deemutti hin jiru yoo lammaan dhaqanii amanna nuti yoo Dr. Abiy dhaqanii amanna nuti yoo Shimallis Abdiisaa dhaqanii amanna yoo Addisuu Aragaa dhaqanii amanna yoo tiim lammaan dhaqanii amanna yoo mootummaan Dr. Abiy gabbee naatuun nama kana hajaadhaaf achi ergadhee jeeni amanna tasanii alaa dhooysaadhaan Dr. Abiy namni inni ergu jiru tokko hin jiru qulqulleessinee dubbachuu jirra tana qulqulleessinee no doubt inuman jiru maqaan qulqulleessee finisinitti mujjira warra dogoggoree jira Dr. Abiy faadhaatu nama ergu jira jee warra akka malee fudhate no hin jiru tana jala harkiseetiin isinitti ma hin jiru namni Dr. Abiy erge jala laal qulqulleesseetiin isinitti mujjira laal jala sararee hin jiru namni Dr. Abiy maqalee dhaqiitii warra maqaleetii wajji waliin nu araarsaa jee takkaayis nagaa ganama maqaa maarri qabeef gamanaan tigroota fittas qabu qabna jee Abiy karoorsee namni inni karaa maqalee ergate tokko hin jiru namnummaan Dr. Abiy karaa maqalee ergachuu jiruu fi ergachaa jirus tokko hin jiru hattuudhaaf deemaa jira jechuudha hattuu maallaqa hattuu doolaaraa hattuu oromoo gurgurachuu barbaadde hattuu faayidaa oromoodhaa dantaarra olchachuu barbaaddeetu karaa maqaleedhaa deemu jira fedhu yuunivarsiitiidhaan jedhan fedhu waan fadhaninaa jedhani fedhu mata duree fadhanaa kannani namni miidiyaa addunyaa irratti gabbee BBC gubbatti mootummaa tanarraa abdii kutanne jedhu namni afaan amaaraatiin yee mangist karaa mootummaan kun irra deemu jiru hallayyaadha jee abaaraa ture namni adeemsi Dr. Abiy kun biyya ceesisuu danda'u jee Abiy irratti ejjennoo hadhaawaa qabu ilma abbaa gadaa masaraa keessaa baasuudha irratti hojjechaa ture akkamiin maqaleedhaaf manguddummaadhaaf ergama hin ergamu hin jiru taphni kana hin jiru saniifuu oromoon nama karaa maqaleedhaa achi deemu kana maaliif maqaleedhaa maal qabna nuti maqaleedhaa biyya ajjeesuu feetu isaan kana maan ajjeesne maqaleedhaa biyyi miidhuu feetu isaan kana maan miine dantummaan nuti Geetaachoo Raddaa biratti achi deemnuuf maali dantummaan nuti Gabra Saadiq pirezidantii Chiisaan biratti achi deemnuuf maali dantummaan nuti Geetaachoo Asaffaati wajjin dhoysa wal harkuudhaaf deemnuuf kun maali biyya ifiifuu diddee ajajamuu muummicha ministeeraatiif diddee shiftaa goda shiftaa uummattee biyya san keessatti kamaallaqaate ka ajaja mootummaa dide kamaal dideef lafa jannataa ka namni ittiin tuqamne taatee bakka namuutti dhokotu taatee jirtu wanni niin anka'ee tikeeta muradhee laaqlaaq jee ilaa maqalee dhaquuf araara uumuufi miti tinnish nagar daagos godhee as deebi'uudhaaf wahumaan bocoqqu godhuuf barbaade halaal dubbii oromoo tanaa waa butachuu barbaadutu hedduudha waa butachuu barbaadu aggaxaamii harkate hiree harkate hundaan waa butatee as deebi'uu barbaadutu hedduudha jechuudha dhaabbaa nurraa isiniin jenna jechuudha dhaabbaa if beeytanii warri waan kana koroorsitanii haa hojjirtanii dhaabbaa nurraa isiniin jenna akka oromootti oromoon hundimmaas nama karaa maqaleedhaatti ijaa fi gurrasaa achi deebise nama karaa maqalee miila isaaniin kaasa jee fi kaasee ture kaasuu deemus hunda faana bu'ee nu gurgurate beekuu qabnaa jechuudha nu taphateetti beekuu qabnaa jechuudha nuuf deematti fudhachuun qabnu Abiy nama dhabeeti isaan ergata nama Abiy amma muummichi ministeeraa nama dhabeeti manguddummaadhaaf jara duraanuu miidiyaa gubbatti isa cabsuu deemu haganamaa galgala kaleedha nama kalee guyyaa kalee kana BBC gubbarratti ol ba'ee
biyyatanarraa fi hoggansa mootummaa biyyatanarraa abdii dhabnee jee afaan oromootiin dubbatu mee maal dhabeeti abiyyiin manguddummaadhaaf achitti ergate Geetaachoo Asaffaatii fi Abbooy Tsahaay Abbooy Sibahaat jara kanarraa maallaqa fudhachuu yaa'an nuun miidhuudhaaf isinitti meen ture dhukaasaa bakakkoodhaa Keeniyaa jira dhukaasaa bakakkoodhaa Ayiselloodhaatti waraana leenjisaa jira joolleen Booranaa hundi quba qabdi gabbaa dubbachuu jiran dooyoo tokko laawwadhaa fi gurbaa Booranaa Daani'eel Bariisoo daawwadhaa himaa jiran Nagaasoo daawwadhaa himaa jiran dhukaasaa bakakkoodhaa Naayiroobii jira Naayiroobii hoteela kam kana keessa tureeti achirraa Ayiselloo dhaqee joolleen Naayiroobiidhaa tabeeytan Ayisellootti gola dangeeyyeedhaa aangoorraa kaasanii gurbaa Booranaa gammachuu abbooyyee nama jaamu nama firee maashaw aangoorra kaanii waraana leenjisuudha jira maallaqaan bitaa hay tana quban qabdu Oromoon warra maallaqa kana fi tiraanspoortii maallaqa kana tolchuu deemuutu maqaleedha tachi yaa'u jira tana sirritti hubadha warra ala kana loobistii qabxiin tiyya sadeeffaanisiidha dallala ala kana shaneen Amaaraa fi wayyaaneen bitattee jirti loobist dallaalota congressman kalee ka abbuttaadhaa hanga tokkorraa dubbatee jira sani oli dubbin ka abkalee irraa dubbatee jira loobistiin ammaan tana Ameerikaa tana bitamaa jirtu ta muumicha ministeeraa kun biyya ceesisuun dandeenye jettu kongresa keessa dheeyxee walgahii kongresa irratti farmitu jarri kun kaasha fudhata agriimentii garagaraa si hojii mallatteessa waan kana warra dalaguutu maqalee dhaqee maallaqa fuudhu jira maqaleedhaa kafaltii tana raawwachuudhaaf ifdhaqqabi Oromoo naaf barate jetteen sobamin ni beeka jetteen gowwoomin naaf dalaga jettee ifin irraanfatin warra maallaqa maqaleerraa tana fuudhee takka Keeniyaatti waraana leenjisuudhaaf gara dhukaasaa bakakkootiin fandi godhu lama lixa Oromiyaa keessa shiftaa deemtu fanditti godhuudhaaf sadi loobistii biyya alaatirraa Amaaraa fi wayyaanee fi shaneedhaa wajjin bitamtee mootummaa muumicha ministeeraa Dr. Abiy tana hammeenya si koongirasa Ameerikaa irratti odeessituu fi fandi sila harkachuu qabu gargaarsa harkachuu qabu fudhatama harkachuu qabu ta mootummaan Ameerikaa maantane leenjii waraanaa isaa kan nu jirtu faa waan garagaraa ta Ameerikaan isa cinaan dhaabbatte tan akka irraa dhaabanii fi akka dura dhaabbatan taasisuu irratti dallaala isaanii dalagatuuf maallaqa warra kafaluutu maqalee dhaqee maallaqa fuudhu jira maqaa Tigraay fi Oromoo walitti dhiyeessuudhaaf maqaa Amaarri nukkeef jettu tun soba Amaararra shaneedhaa fi shammatte warra laal shaneedhaa wajjin hadhaa'ee yaa'u kana Amaarri diina keenya kazalaalame diinni badaan ammoo nu keessa jiru ka shaneedhaa kana jechuu ka isaaniif dalagu kana tokkoffaan nuti firraa balleessuu qabnu kanu keessaa kana Amaaraa wajjin nuti walitti kaanaan ummata Amaaraati wajjin Amaaraa wajjin maqaa walitti kaatee jirtuuf Oromoon Tigreedha firoomsannaa tanaaf yaa'u jirraa waan adda addaaf jaanii aggaadhaabii tanaan tikeeta muratanii maqalee fi Tigraay jawjaanii maallaqa buqqisanii as deebuu jiran faayidaa isaaniitiif yaan nurra dalagu yaan dhiiga ijoolleen qeerroodhaa itti wareegamte dhiiga ijoolleen awwadaa itti guyyaa tokkotti namni 12 du'e dhiiga ijoolleen mi'eessootti namni meeqa du'e dhiiga ijoolleen Shaashamannee keessa guyyaa meeqatti duute dhiiga ijoolleen Bishooftutti itti duute dhiiga ijoolleen Gincitti itti duute Wallootti itti duute dhiiga Oromoon bakkayyutti itti dhiide saniini qabsoon tun masaraa keessa jirti tanaafin dheengadda Taaddasaa Birruudhaatu masaraa nuu jira Jaarraa Abbaa Gadaatu masaraa nuu jira Elemoo Qilxuutu masaraa nuu jira Jeneraal Waaqootu masaraa nuu jira Nadii Gammadaatu masaraa nuu jira Mul'isa Abbaa Gadaatu masaraa nuu jira Laggasaa Wagiitu masaraa nuu jira Usmaayyoodhaatu masaraa nuu jira Mustafaa Rawweetu masaraa nuu jira qabsaa'ota haqaa qabsoo dhugaatiif du'aniitu masaraa keessa Mustafaa Poolis Komishinerticha qabsoo qeerroodhaa akkan gufanne poolisa dhahee du'e saniitu masaraa keessa nuu jira nuti wanni niin jeeftana jechuudha isiisan eeggachuu nu feesisa hattuun maallaqa Oromoodhaa nyaachuu barte hattuun maallaqa Oromootiin kafaltee barsiisuu barte hattuun maallaqa Oromootiin naggatachuu barte ammallee naggata
deebisuudhaaf miila karaa nama qaleedhaa deddeebisaa jirti. Oromoon ija banattee ija siitii fi gurrasii karaa maqaleedhaa deebisuu qabdi jechuudha. Ija gurrasii banattee Oromoon eenyuun maqaletti achi kutee tiisachuu qabdi jechuudha. Hattuun kalee ala kanaa qabsoodha jettee nu nyaachaa baate hundinuu hattuun wal jaartee gandaa fi maaliin nu goddaamsaa hayyoota keenya beektoota keenya ka garagaraa nu harkaa fixaa turte hundinuu ammaan tanaas nu nyaachuudhaaf masaraa keessaa nu baasuudhaaf diinaa wali firoomtee doolaara guurrattee maqalee raas deebuudhaaf miila kara maqalee kaastee jirtu jechuudha. Bakkiti takkittiin ilmaan Oromoodhaa fandi godhuudhaaf maallaqaan Itoophiyaa tana guutuu keessa jiru yoo jiraate Tigraay hubadhu tana. Lafa Tigraay malee lafti biraa takka ta maallaqa Oromoo kuffisuudhaaf kannuudhaaf dandeettii qabdu hin jirtu. Ka maallaqa barbaadu kun hundi achicha. Jeneraal Kamaal Galchumaa achitti hin ceene. Haay. Jeneraal Haayiluu Gonfaamaa achitti hin ceene. Haay. Dhaabbadha. Joolleen fiidoota jaarraa abbaa gadaa maqaletti hin ceene. Haay. Qooy ajaa'ibaan nu qabate. Abbaan nagaafa amma achitti hin ceene. Tamaan baatiif amma maqaletti hin ceene. Haay. Wannummaan jarri ca'uuf maali? Haay. Nama Oromoo kana keessaa wannummaan isaan achi caaniif maali? Maali wannummaan isaan kun achi caaniif kun maali? Haay. Joolleen fiidoodhaa tan jaarraa abbaa gadaa maqalee dhaquutti hin jirtu. Joolleen jeneraal Waaqoo guutuudhaa ta jeneraal Kamaal dhaabni isaan hoogganamu maqalee ca'utti hin jiru. Abaawoon ca'umsaa abbaa nagaatiin hoogganamu maqalee ca'utti hin jiru. Haay. Sababnummaan jarri kun achi ca'uuf maali? Du'aayii si godhuuf hallayyaa si buusuudhaaf jechuudha. Hallayyaa si buusu wannummaan adda warra ca'utti hin jirre kanaa mootummaa kanarrattis duulaan turinii beeke. Takkaa gadi baanii mootummaa kanarra dhagaan haranne, takkaa gadi baanii namarratti hin kakaasne, takkaa gadi baanii waan hamtuun jenne mootummaa kana jiguu qaban jenne. Hatta jeneraal Kamaal aangorraa gubee akkatti bu'ee fi mufannaa qabu qofa himatee achi bee malee dhagaa irratti haradhaa cabsu qabna kuufisu qabna qawwee fudhatee akka jeneraal Asaaminaw Tsiggeetti Lammaa fi Abiyyiin ajjeese jee ganda keessan ceede nagayaan uummata isaa kaafatee siyaasaa isaa nagayaa fi bilisaan dorgomuudhaaf deemaa jira. Warri kaan walitti tokkoomanii deemaa jiran. Wannummaan jara kana maqaletti ariitu maali meema jaalallummaan maqaleedhaa ta'amma nuuf dhufte tun yetinyaa ፍቅር ነው jaalala kami ka maqaleen nu ari'u jiru kun. Jaalala Dr. Abiy kuffisuudhaaf maallaqa achi fudhachuudhaati. Jaalala maallaqa kaampaaniitti banatan saamuudhaati. Jaalala Oromoo basaasuudhaaf maallaqa itti fudhachuu yaa'uudhaati. Jaalala loobistii biyya alaatirraa itti bituudhaaf maallaqa fudhachuu yaa'uudhaati. Jaalala dhugaasaa bakka koodhaa Naayiroobii Ayiseelloo keessatti waraana akka leenjisuuf fandii itti fuudhuudhaaf achi yaa'uudhaati. Jaalala qabsootan hongeessuudhaati malee jaalala Oromoodhaati miti. Jaalala Oromoodhaati miti. Aadaa qabdi Oromoon. Sirna qabna Oromoon. Hurmata qabna Oromoon. Biqiltuu dhaabuun aadaa Oromoo keessaa tokko bara. Sababnummaan ummata keenya fixe harka mure siyaasaaf jannaa jechaa jirra malee laalee yoo dubbiin xiyyeessinii galte. As keessa qolalatti waa hedduudhaan siyaasaaf jechaa jirra malee wanni isaan nu godhan barta dhiifama namaa gootu miti. Wanni isaan bara 27 kana keessa nu godhan. Jaalaltummaan addaa ta'amma nu dhuftee maqalee Oromoo godhachiisu jirtu tun maali? Hattummaadhaa jechuudha. Isinirra beeynee jirraa jechuudha. Kaamma dura dhayitee dhuftees, kaamma dhaquu deemtus tasuma hin danda'amu jechuudha. Oromoon nama amma dura maqalee dhaqees, amma booda dhaquu deemus hundaa'u Adawwii Mustafaa poolis koomaandartichaa ka qabsootanaaf jaartii fi ilmaan dhiisee du'eeti. Adawwii jaarraa abbaa gadaati. Adawwii jeneraal Waaqooti. Adawwii Taaddasaa Birruuti. Adawwii ilmaan qabsaa'ota Oromoodhaati. Adawwii ijoollee qabsootanaaf duute hundaati. Adawwii qeerroodhaati. Adawwii warra qabsootanaaf lubbuu isaanii qaama isaanii hin qusatini rasaasa dura dhaabbatee jijjiiramni kun funya uritti akka dhufu taasiseeti. Adawwii jijjiirama nuti harkannee kana.
نصابون قبني يجو خرم قليا نو حتى ما فيها وجرا بكتي تكتين أورمون خفيسو داف مالك الراركتو تقراي قفما نمام تقراي تين ديمجي خموتو ما خناو جين جر خانغو رنجر خموتو ما نكون انغو تخني انغو دانا مني انغو رخاي حجتشيسو تنجر خاكفا دته خرم قليتي نتي ديمجي حتى ما داف ديمو ديما حتى ما داف ديمو ديما نونا تشيسو داف ديم نوني مالك هورچو ديم أورمو ده هون جيسو ديم مالي جاللتي تشرانو قبضي تكنجرتو الرأيو نانو سومالي دايته أورمو نيرا لما نركتو أبيين كفيساف الرأيو نانو خبا دايته أورمو نيرا لما نركتو أبيين كفيساف الرأيو نانو هراري دايته أورمو نيرا لما نركتو أبيين كفيساف أسانو انتي تابيجيتي تلما باغداتي لال أورمون أوروميا يو دايته رانتنا أبيين كفيساف شماليس أبديساتي أنا بريزيدنتي جينا سنيرا نيرا لما نركتو أورومو يو أفار دايته نيرا لما نركتو أورومون الرنانو أمارا يو دايته أورومون كفيساف نيرا لما نركتو أمارينو نانو أمارا رانركتو بكي تكتين أورومون نيرا رانركتو أبيين كفيساف تقراي قفا يجو تقراي قفا نما تقراي ديبو خورمو داي الكني قويا ميلا إجافي قران جلبو بود نرد درقما يجو ما لباسا چي بربادن ما القدو چي ديمن واني اداتا چي تسانو افتمالي نما خنا هنده غيزا پلان سي دا يجو پلان ان هندلين پلان بيد خشنه دا نخوفه پلان سيدا ديمو جرايچو اكا نما دكتور ابي دغرو في جالتو فكاتني دينا دكتور ابي يرا فندي مالقا فدتني ابي خيسا سينني چاساتي خاتي في خنا هند غديسني گملين چولتاتينيس گمنانيس چاسا ساني ديرير فتني اتانا بريزيدنتي موتمانا نو اوروميا بوشملس جلانيس شلوك جاني چاسا ديرير فتني اكا موتما تن دما جالتو فكاتني موتما تن بلونسي خيساي خون سغنتا سانيتي بلون سنيخو دافمو ميكانيكا بلون سنيخو مالك فيسس مالك بلون ورا ميكانيكا بلون سنيخو خخن خيسدو خمالجو هوغو خان اسيتاي چاسا تخا خيسا دننتي تن خيسا شلوك جي اول سينه چاسا تخا خيسا بلون يخو خان چي ايسن لورا خربورنا خنا ياي غودي دلغا اوماف خان ليتاي ياي غودي دلغا اوماف ابن خرامارا خنا ياي غوتي دلغا اومتيف اكا خلي ولو درت دسه خيستي مسجد اورمودا مسجد اسلاما نجي سنجي خان ترويلا دان دلغا داور سنيس دلغا جراور نمچي دلغا جرا هوغو سادا سي وادل بيزي سي غودا ايچو خان لي طراي شفتان دلاغو ديدا خان ايسل راي ورانا دي لنجسه دخاسا بقا كودا بورنا في غوجي خيسن نمجيسا خان مو نانو اماراتي دسه خيستي مسجدان ديغا جي اسلاما يادا ساچفو لال خان سي اورومو قبا خان سي اسلاما قبا ورسلا دكتور ابي دغرو دندو في برباد ودرتي سغنتا بافتنيتي اكسمو ساني وان براتين قبت غودني اساسي هوغوان تنان قبنيس جي نيچچو بلونا تخخيسا سينني رايخن موتما نانو جلا سينني رايخن گمنا سينني رايخن خان غورسيتو فكاته كجارساتي سما دغرجه متا قبته تاي دبي شيطانا دلغو جرا دبي فروينا دلغو جرا خاني ساسينوتي سمالي ما نما براتو كله اندي موتما تنمله دامني لبدان برباچس دي متا قبته شلوك جي انغو فرته بجتا في وانتاس فرته ورنا نو كنا انغو رايغا ورنا نو كنا انغو رايغا يا كما دوريت اكنا اسلاما انغو تديسنا جانيت ان اللي نرچ سينيتي جولي اررغيتنا انغو رايغا جولي كما ارسيتنا انغو رافغيسا جولي كما شواتنا انغو رافغيسا نانو انمني كولدو انني ساسي سغنتا ومايچو خخنا هندرا وتوفو قام ميكانيكاتي في قام سلكيدا سلكيت غوتچوداف ماكينه غازا نقچوداف اوليغا سوسوداف وان كنا جاني يونيفرسيتي رشرشر جاني سرنبا غدا برسيزنا سرنبا غدا ماري ريسيرش يدادات يونيفرسيتي رتي وانا باغدا غرسيزنا سغنتا يتون يونيفرسيتي اوروميا هندر رشر جانيتي ماده جارتني فيتاني ايغس بودا يونيفرسيتي مقاله جاني مقاله دقنجچو واندو من سي مجرا بيخ
madda balaabuu yuunivarsiitii jaanii dhaqanii sirna abbaa gadaatii fi aadaa Oromoo jaanii achi waan biraa dalagu jiran. Dirree Dhawaa yuunivarsiitii jaanii dhaqaniiti maadhee keessa kaa'u jiran. Haroomaa yuunivarsiitii jaanii dhaqaniiti maadhee keessa kaa'u jiran. Wallaggaa yuunivarsiitii jaanii dhaqanii maadhee keessa kaa'u jiran. Bakka hunda yaa'anii maadhee kaa'anii fixanii dalagaa yuunivarsiitii keessaa maadhee finnee jaanii Tigraayitti mas yuunivarsiitii Maqaleedhaa jaanii Tigraay dhaqanii bajata fudhatanii as deebi'anii hujii isaanii dalaguudhaa yaa'an. Nama karaa Tigraay deeme. Nama reef kana gammadaa gubbaa deeme. Namni karaa Tigraay deeme. Tigreedhaa hojii dhaabbachuudhaaf. Nama reef ka Jeneraal Taaddasaa Birruurra deeme. Namni gama Tigraay deemu. Nama reef ka Jaarraa Abbaa Gadaarra deeme. Namni gama Tigraay deemu. Nama reef ka Commander Mustafarra deeme. Namni gara Tigraay deemu joollee laamshooytee qaamni isaanii irrattee biyya keessa ciisu jirtu ta fayyaa dhabde ta guyyaa tokko 12 Awwadaa keessatti Haramaayaa keessatti Dirree Dhawaa keessatti Shawaa keessatti Amboo keessatti lafa Oromoo tana hunda keessatti itti taphatamaa jirtuu fi wareegamaa turte san dhiiga isaanii taphachuudhaan nama deemaa jiru jechuudha. Hattuu karaa Maqalee deemtu eeguu qabnaa jechuudha. Sagantaa baafatanii yaa'aa jiranii. This is very serious. Nuti maantana mootummaa federaalaatiif dameetii kaa federaalaatiifis dhaamsi nuti dabarsinu maali? Warra gara Maqalee dhaqee dhufe kana hundaa'u qabaa gaafiidhaaf gaafadhaa qoradhaa gadhiisaa yoo akka irratti harkuu baattan. Ammoo kaameeraa keessan irra kaaya maayikiraafoon irrattidha. Feetan liqimsiisaa, feetan gurra keessa kaayaaf, feetan akka feetan godha. Feetan itti akka feetan godha. Waan feetan godha. Waan isaan sochii isaanii irratti kaameeraadha. Maqaleedhaa Oromoo waan gootuun qabdu. No. Injiru. Lammaan ni dhaqa gisee guyyaan kee. Hin amannu nuti lammaa malee. Abiyyi malee namannu Abiyyi ni dhaqa. Gisee guyyaan kee. Nuti Shimallis malee namannu Shimallis ni dhaqa gisee guyyaan kee. Addisuu Aragaa malee namannu Addisuun ni dhaqa. Mootummaarra namni jiru malee namni biraa Maqaleedhaa waan gootan takkan qabdanii isiniin jechuu jirra yoo dubbiin isinii galte. Maaliif mootummaan tun if kuffisuun feetu? Tiimiin tun tiimii if kuffistuu miti. Tiimii if kuffisuudhaaf hojjettuu miti. Tiimiin tun tiimii duudhaaf qophooyte. Addisuu Aragaadhaa duudhaaf nama qophaa'e. Shimallis Abdiisaadhaa itti aanaa pirezidantiin duudhaaf nama qophaa'e. Lammaa Magarsaadhaa Ministarri raayyaa ittisaa nama duudhaaf qophaa'e. Muummichi ministeeraa Dooktar Abiy nama duudhaaf qophaa'e. Kanneen aangoo tana dabarsanii namatti kannan dachiin dhumtu malee. Taakkalaa Uumaadhaa injiinaritichi kantiibaa Finfinneedhaa Maqalee dhaqee shaashaa jee as deebi'ee wayirraa dubbanne gaafas. Qaama mootummaati gaa. Mootummaa tana kannu ni du'a malee inninis. Dallaala mootummaa tanaati hojii maallaqa fudhatee mootummaa tana hongeessuu irratti hin dalagu. Maqaa abdii san irraa qabnuuf gaafanni dargaggeessa fuudhee Maqalee dhaqee shaashaa jee deebi'e wayirraa dubbanne hin dubbanne. Ammallee qaamni mootummaadhaa yoo dhaqe irraa hin dubbannu nuti. Hattuun ammoo maqaa yuunivarsiitii garagaraa himattanii achi yaatan warri miidiyaa gubbarra gabbaatanii mootummaa kanarraa abdii kutanne jechaa jirtan wanni Maqaleedhaa gootan hattummaa fakkaatan wanni isin miidiyaa irratti dubbattanuu ragaa namaa baata. Namni miidiyaa irratti mootummaa kanarraa abdii kutanne jiru abdii horachuudhaaf Maqaleetti achi deemta. Maal horachuudhaaf Maqaleetti achi deemu jirtare? Eega mootummaa ilma abbaa gadaarraa hoo abdii kutatte maal horachuudhaaf Maqaleetti achi deemu deemta? Abdii tam Maqaleerraa horachuuf Tigraayitti achi deemu deemta. Asimiga ilma abbaa gadaarraa hoo abdii muradhee hin jenne? Mootummaa kanarraa abdii duraan horanne kutanne abdii fixanne mootummaa kanarraa BBC gubbarratti kalee jette wanni isin takka ati durarra deem ati lammeeffaa deem ati sadeeffaa deemta. Ana freef akkana jettanii sagantaa baafattanii yaatani numan ta'uu isin hin jenne jechuudha. Abdii horachuudhaaf yaa'uudhaaf yaatanii jechuudha. Eega akkas ta'eega mootummaarraa abdii kutattanii bakki abdii chaarjii irraa godhatanii isa jechuudha. Tigraay Oromoon Oromoo kuffisuudhaaf maallaqni bakki irraa argamummaa Tigraay qofa. Eertiraan maallaqa hin kennitu. Oromoon ala jirtu maallaqa hin kennitu. Siyaasaadhaaf amma booda hin kenninuuti. Nama mootummaa tana deeggaru
nama mootummaa tana cinaa dhaabbatu nama mootummaa tanaan dorgomee uummata Oromoo kana if duraan ceesisa jiru dhaaba qulqulluu laallee deeggarra malee warra shanee walitti hidhatee wajji baktiyaa nasiib hundan deeggarru jechuun nuti mamboota Oromoon ala jirtu akkanatti turkinee finna laala akka urkaan irraa ba'u jirtu tanatti akkanatti xab gooneeti maallaqa finna rafneeti miti kafinnu hin kanninu jechuun maallaqa kana fandii barbaadaaf Tigraay tachi yaa jiranii jechuun no way jechuu qabnaanii jechuun dhaaphaa isiniin jenna jechuun if beeytan tanaaf maqaa keessan kaasutti hin jirre warri dheeyxanii dhuftanis mootummaan federaalaa gurra keessan ija teessan kaameeraa maayikiraafoon hidha irratti bakka isaan sossoohan hunda yuunivarsiitii Itoophiyaa fi Oromiyaa keessa jirtu taamma dura isaan keessa sossoohan hunda nuti informeeshina qabna caasaa qabna yuunivarsiitoota hunda keessa waan isaan caasaa abbaa gadaa barsiisna jaanii yaa'aa godhaa turan gaatti information qabna nuti yuunivarsiitii isaa yaa'aa turan hundarra tanaafuu caasaa isaanii barbaada waan isaan achitti baqaalanii aan luqqisa yaa'ii dhufuu ta'a yuunivarsiitii keessatti qobota ibidda akka ta'a yuunivarsiitiilee adda addaa keessatti gizee filmaanni as dhiyaate lilmee san dhaabanii yaa'u jiran waan ittiin filmaata kana hongeessan maallaqa fandii fudhachaa yaa'u jiran waan ittiin biyyaalaa tana loobisti akkuma ka'aa buttaadha sheekaa buttaa kalee dubbate loobist dallaala ala kanaatti bitan caasaa ittiin hokkora dalagan laal dhukaasaa bakakkoodhaa caasaa hokkoraati jaaru jira Naayiroobii Ayiselloorraa ala kanaa dallaalaatu qophaa'ee jira kan mootummaa Ameerikaadhaa hubachiisu biyya keessaa yuunivarsiitii hunda keessatti qondoo dhaabaniiti yaa'anii jiran fandii tana Tigraay irraa fudhataniiti tanaan caasaa isaanii ari'anii dakka yaa'ii uumanii filmaanni gizee as dhiyaate biyya yaa'itti jijjiiruudhaaf qophii xumurataniiti maallaqa fudhachaa jiran gama Tigraay kadeemu hundinu hattuudha namni karaa Tigraay deemu hundi hattuudha ifirraa eeguu danda'u qabnaa jechuudha